راديو والرونجيلاتي. راديو والرونجيلا تكون مولدوتي رومو والرونجيلا أوروباتين كوباي توربانيت سياتوكو أجفتوت بيوتي غانف أفريكاف نانو ساتيف أكل كوبس ساعتي توبيات جلجل ساعتي كل لما هم ساعتي كل لما فلكات دمبلي جبابا كيلو هيرزي كما كل شنيف إبا شنيف كل شن يوكانس متر باندي كل سجل الرد أجفتوت كباف جدو جليس أوروباتي فمو أكل كوبس ساعتي جدو جليس أوروبات جلجل ساعتي دكتمي توكو هم ساعتي دكتمي توكو فلكات دمبلي جدو جليسا كيلو هيرزي كما توكوف إبا سديف شنتمي شن الرد كان سنككب تمساس رونجيلاتي كون راديو والرونجيلاتي. هركفوني التمجرتو جالتم توتا فكبجم توتا رنكيف توتا راديو والرونجيلا. راديو والرونجيلا هرسمو كنو سغنتاشي قويا هرا قبتي ياتيتي. سغنتا كين هرا كيستي توربانو تربانكما سنيدي ساتوري ارغا سغلي واقيو لبا أفورك تافسيتين قباي سنيدياتو متدري واقيو جنين والبرندر بينا جدون كنياتي كتا أرفافاف إسادمرا تا هرنكن سنيدياتو فارفنوتا غرغراس إسني في الليرة هيغا هنغتو مرسكنتا كينيات أكوبسان نولين تورتان كان نسنفيرو قبيسا راديو الرونجيلا أنا روبسا مكوتي سكنتا كينيا وجن يرو إقبال سنيا جالالكي ندبياناني او جلسي اوكيكي يوم ماما والفين سيفي الرسي جالالكي ندبياناني او جلسي وكيكي يوم ماما والفين سيفي الرسي 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 كاباجي سيفي الرسي كاباجي سيفي الرسي كاباجي سيفي الرسي كاباجي سيفي الرسي جوتا دوا متجاللك سجدا دوا متجاللك يسوع وكك عطنا توفيق يسوع وكك عطنا توفيق جوتا دوا متجاللك سجدا دوا متجاللك يسوع وكك عطنا توفيق يسوع وكك عطنا
Boftako enyuakeke Jesus adake Oh mama ve kunasanke Jesus adake Abako ewakeke Jesus adake Adotafe kunasanke Jesus adake Malto singita Malto sinibsare Bekum sa dunya fi Bekaniyo walfure Akike utargame Armanon nite furame Akike utargame Armanon nite furame Malto singita Malto sinibsare Bekum sa dunya fi Bekaniyo walfure Akike utargame Armanon nite furame Akike utargame Armanon nite furame Boftako enyuakeke Jesus adake Oh mama ve kunasanke Jesus adake Abako ewakeke Jesus adake Adotafe kunasanke Jesus adake Sina kabaju galaniko Sina kabaju galaniko Sina kabaju galaniko Sina kabaju galaniko Oh Lord Jagabu galaniko Oh Lord Jagabu galaniko Oh Lord Jagabu galaniko Oh Lord Jagabu galaniko Kulkulu mudan kamne Oh matinille hinkumatamne Asri kajela sinala ulfelo Kulkulu mudan kamne Oh matinille hinkumatamne Asri kajela sinala ulfelo Ulfin sifi harrasi Ulfin sifi harrasi Hordoftoota reediyoo warra wangeelaa ammas dabalee nagaa waaqayyoon isiniif dhiyeessaa nagaan waaqayyoon dhuma keessaniif haa ta'u har'aa kutaa isa dhumaan isiniif dhiyeessaa mata duree yeroo darbe jalqabne irratti akka waaqayyoon nu eebbisaa jiru nana mana waan guddaa akkasiin bartan nana mana ana waaqayyo waan guddaa na barsiiseera sagalee kanarra kanaaf obsa guddaadhaan akkasiin dhaggeeffattaniin jaalala waaqayyootiin isin gaafadha har'as itti fufna kan irra jirru waaqayyo wajjin wal bira darbu kan nutti fidan maal fa'i sababoonni maal fa'i isa jedhu walii wajjin ilaalaa jirra isaaf tuqaa sadii sababa mataa keenyaa dhibaa'ummaa keenyaa inni lammaffaan immoo isa waaqayyo nuuf argee isa guddaa sana arguu dadhabne waan xinnootti qabamuudha inni sadaffaan immoo waaqayyo
yeroo mataa isaatiitiif karaa mataa isaatii akka inni hojjetuuf iyyamuu dadhabuu dasa jedhu walii wajjiniin ilaalle inni arfaffaan immoo waaqayyo biraa isa argamu waaqayyo duwwaan isaan hojjetu karaa biraa argachuu yaaluudha. Baay'ee nu gargaara dheena mana saba waaqayyo wanti inni hojjetu yeroo isaatti waan hundumaa bareechee godheedha. Macaafa lallabaa boqonnaa 3 keessa dhaxxanii ilaaltan waan hundumaa bareechee yeroo isaatti godha waaqayyo. Yoo inni hojjetu bareeda waaqayyo harkaa bareeda. Kanaaf isa waaqayyo hojjetu karaa biraadhaan argachuun hin danda'amu. Saba Israa'el ulfina qabeessa sana saba Israa'el ulfina qabeessaaf jaba sodaatama seenaan isaanii mo'ichaan beekamu sana kan miidhe maali jettan isa waaqayyo kennu karaa biraa barbaadu isaaniiti. Macaafa Saamu'eel isa duraa boqonnaa 8 lakkoofsa Afriikaaf tanii amma 9 xirxanii ilaaltan dogoggora guddaa saba Israa'el hojjete argina. Sabab isaa ati dulloomteettaa jedhan Saamu'eeliin jedha. Kanaafuu maal godhe akkuma saba warra kaanii mootii mataa keenyaa nuu kaaseedha. Nuu dibii waaqayyotu kanatti hin gaddee Saamu'eel illee baay'ee gadde. Geggeessaa waaqayyo tuffatan ofirratti. Kanarraa kan ka'e Saa'oliin hin dibeef garuu Saa'oliin isiniif dibamu kun gibra sinirraa fuudha ijoollee keessan lolatti erga baay'ee misir rakkisaa garuu fudhaa jedhe. Kanaaf kanarra baay'ee isin hin tursu. Saba waaqayyo karaan hojjechuu barbaade akka inni itti hojjechuu barbaade ilaalaa waaqayyo duran darbinaa hamma waaqayyo isinii lolattan. Al tokko wal'aansa guddaan jireenya kootti gaafa na marsu attamiin godhaan jedhe waaqayyoon anis akka nama tarkaanfii fudhadhu jedhee tayyaadha. Jennaan waaqayyo akkasinaan jedhe nan yaadadha hin irraanfadhu. Ati ofii keetii keessa yoo lixxe itti miidhamta homaa tokko iyyuu bu'aan argattu. Yoon si lole garuu mo'icha guddaa argitanaan jedhe waaqayyo. Na gargaari gaa'edheen jedhe. Waaqayyo mo'icha guddaa akka waaqayyo naaf kenninatti maqaan waaqayyo galateeffamu. Akkasuma kana waaqayyo gara keessa yommuu dhufu eebba baatee ulfina baatee jireenya baatee dhufa. Garuu isa waaqayyo fedhu kana namni biraa nuu kennuu hin danda'u. Eebba waan waaqayyo cufe namni hin banu. Waan waaqayyo bane namni hin cufu. Kanaafuu waaqayyoon eeguun waaqayyoon dhaggeeffachuun anaaf isiniif gaariidha. Waaqayyo anaaf isinii na gargaaru. Sagalee waaqayyo keessaa yeroo laaltan Addaamii fi Hawaaniin illee jalqaba kan isaan miidhe maalidha? Akka ulfinaan uumaman hin beekan. Ulfina keessatti akka uumaman waaqayyo wajjin wal arguun ulfina isaanii akka ta'e hin beekan. Garuu maal kajeelanii akka waaqayyo taatudha seexan ofii isaatii hin qabu akka waaqayyo isaan gochuu hin danda'u. Utuu seexanni gaariidha ta'e, utuu seexanni fooyyee qaba ta'e, utuu seexanni jireenyi gaariin isa keessa jira ta'e akka koo taatudha malee akka waaqayyo taatutti hin jedhu. Isaan immoo walitti dhufeenyi isaanii abbaan isaanii waaqayyo wajjin ture garuu kun hin galleef. Ulfina iddoo biraa barbaacha dhaqanii mukatti nyaachuun irra hin jirretti nyaatan. Kanarraa kan ka'e qullaa taane si baqannaa jedhan. Kana booddee kan na argu na ajjeesame jechuutti ka'e dhalli namaa. Kanaafuu baqa dhokannaatti ka'e. Maal isiniin jechuuttan jira? Waaqayyo biraa isa argamu, waaqayyoon isa hojjetamu karaa biraa argachuu yaaluun keenya miidhamatti nu geessa. Akka saba Israa'el nagaa barbaadu, mootiin isaanii inni guddaan garuu hin tuffatan ofirratti. Kanaaf nagaa isa mootichi kennu Saa'ol biraa sababa barbaadaniif Saa'ol biraa nagaa argatan tun ta'in jeeqamsa lolatti ergamu gibira guddaa boo'ichaaf wawwaannaa guddaa keessa akka isaan lixan sagalee waaqayyoodha dubbata. Garuu waaqayyo namatti dubbatee ennaani waaqayyo namaaf karoorsee ennaani tulluu gadi qabee namaaf hojjeta waaqayyo. Danqaraa sibiila diimaa cabsee namaaf hojjeta waaqayyo. Qabeenya iddoo dhokataa baasee namaaf hojjeta waaqayyo. Ilaa dhaggeeffadhaa waaqayyo waa'ee keessaniif hojiirra jira. Garuu waaqayyoon dhaggeeffachuu dhiiftanii kan biraatti hin godhinaa. Inni hojjetu isa akka bareeda. Mucaa tokkotu akaayii baay'ee jaallataadhaan kanan dura dubbadheera ta'ee hin beeku. Akaayii baay'ee jaallataayyuu gaafa dhaqanitti qabanii jedhani hammi jiru guddisee ammaarrata. Mucaan gaafa ammaaruudhaaf harka isaa laaleetu akkas jedhe aabbati na ammaari jedhe. Maaliif beektu harka abbaa isaati gaafa laalu harka mucicha baay'ee caala. Situ caala naam waaqayyo isiniif ammaaru. Waaqayyo isiniif godhu saba waaqayyo. Kanaaf isa waaqayyo hojjetu karaa biraatiin hin barbaadina. Qiroos yoo tinan beekti ta'eyyuu siifan lolaye. Siifan banaye. Tulluun gassii qabaye. Ilaa dhaggeeffadhatu nama waaqayyooti. Tulluu gassii qaba. Cufaa sii bana waaqayyo. Kanaaf sittan kennee ammuma jilbeenfadhu. Sittan kenne situ hojjechuu beeka waaqayyotti kennee dhiisi. Wal biraan darbinaa waaqayyo wajjin.
inni shanaffaaf inni dhumaa waaqayyoon amanachuu dadhabuudhaan filannoo mataa ofii keessa lixuudha. Waaqayyoon amanachuu dadhabuun baay'ee rakkina guddaadha. Kanaaf namoota wal fakkaatan ilaaltu seera lakkoofsa boqonnaa 13 keessa dhaqanii ilaaltan saba galaanni hirameef saba dinqii waaqayyoo baay'ee arge namoota 12 argitu. Namoota 12 kun dhaqaati Yaarikoo gaadaati kottaa immuutiin jedhamee dhufanii riippoortiin isaan kennan lafa tokkicha dhaqan waaqayyo oolchuu addaatiin deebisee isaan fide garuu dhufanii gabaasa isaan kennan nami 10 hin dandeenyu. Nuyi jarri dhedheeroodha lolatti beekamoodha. Nuyi isaan duratti kuruphise waaqayyoon amanuu hin danda'an. Warri kaan immoo dhiisaa gaaddidduun isaan irraa sokkeera waaqayyoon wajjin ta'a isa darbe sin ilaalu isa waaqayyo hojjete ilaalu galanni waaqayyoodhaaf haa ta'u. Kanarraa kan keessa babboosisanii ofii isaaniitiis boo'anidha. Kana duwwaa miti seera uumamaa boqonnaa 13 keessa dhaqanii ilaaltan filannoo Abrahaamiif Loot argitu. Loot dachaa Libaanoosiin ilaalee labbeessa ta'uusaa ilaalee seechi ilaalee filate. Abrahaam garuu abbaan kakuu abbaan waaqayyo waan kallattiin waamichi sun kan isaa ture waaqayyo sittan dhiise. Waaqayyotti gaafa kennatu filannoon isaa bareedee keessa ol deemi gad deemiiti ilaale. Har'a Israa'el biyya kootitti kan isheen falmitu sun lafa waaqayyo gaafa sana Abrahaamitti agarsiisedha. Saa'ol garuu Loot garuu yoo laaltaniitti lafinni filate biyya Sodoomiif Gamoraati eekkamsi waaqayyo irratti roobuudhaaf biyya inni itti qophaa'udha. Kanaaf saba waaqayyo filannoo mataa keenya keessa dinnu. Saba Israa'eliin waaqayyo akka jedheedha sagaleen waaqayyo Ermiyaas boqonnaa 2 lakkoofsa 13 irratti yoo laaltan sabni koo waa guddaa lama na yakkeedhaan waaqayyo. Ana burqaa bishaan jireenyaa isa ta'ee dhiisan filannoo badane ofii isaaniitiin immoo qodaa urataa waan tokko baachuu hin dandeenye ofiif qopheeffatan. Kanaaf saba waaqayyo eeggannaa guddaa gochuutu nuuf ta'a. Filannoon mataa keenya waaqayyoon itti dhaggeeffannu malee nu miidhuu danda'a. Namni baay'een ilaasinittanii namni baay'een mana waaqayyoo keessa taa'e hojjetaa waaqayyoo ta'e filannoo filateen miidhama baay'ee keessa jira. Namoonni baay'een lafa hin barbaachifne jiraachuudhaan gadda baay'ee caba baay'ee dhukkuba baay'eedhaan jireenya isaanii rukutanii jiru. Kanaafitu joormaan namoota baay'eedhaan yoo ilaaltan joormaa kiristaanotaa yoo ilaaltan waaqa guddaa mana isaaniitti isaan fayyisu waaqa guddaa mana isaaniitti isaan qaqqabu hin beekani lafa konfiraansiitti barbaacha dhaqu. Waaqayyo garuu yoo dhuguma waaqayyoon kadhachuun waaqayyo waaqessuun istaayilii jireenya keenyaa yoo ta'e fayyuuniif eebbifamuun istaayilii jireenya keenyaa dinqiidhaaf hojiin waaqayyo ulfina qabeessi mana keenyaaf jireenya keenyatti istaayilii jireenya keenyaa ta'a. Kanaaf saba waaqayyo kan beekuun nuuf ta'u waaqayyoon amanuudhaaf filannoo keenya waaqayyoon godhachuun nuuf ta'a. Sababi isaa immoo yoo ilaaltaniittan yeroon itti waaqayyo nu ilaaluudhaaf gara keenya dhufu yeroon waaqayyo wajjin wal bira darbuu fakkaattu sun yeroo ulfaattuudha. Saa'oliin yoo ilaaltan har'a utuunni waaqayyoon dhaggeeffateera ta'e har'a mootummaan isaa jabaata ture. Garuu wal dhaban. Abrahaamiin yoo ilaaltaniittan seera uumamaa boqonnaa 22 keessa gaafa dhaqanii ilaaltan mucaa kee aarsaa dhiyeessedhee mucaa isaa aarsaa dhiyeessuuf gaafa dhaqu gaafa inni haadurra kaa'e mucaa kee hamaan godhin akka ati na jaallattu argeera. Kana booddee meedhe waaqayyo kan si eebbisan nan eebbisa kan si abaaran hin abaaramu jedhee lafa kana siif sanyii keetiifan kenna eebba isaa gaditti dhiise waaqayyo. Yeroon ilaalamu yeroo ulfaataa waaqayyo keessatti nu ilaalu ta'uu danda'a. Kanaaf wantoota gaggabaabaan dubbadha. Rakkinni waaqayyo wajjin wal bira darbuun nutti fidu gabaabsee dubbadha. Tokko rakkina yeroo gabaabaa, jeeqamsa yeroo gabaabaa, raafama yeroo gabaabaa, muddama yeroo gabaabaa nutti fiduu danda'a. Isa kana isa iyyuu gabaabaan jedhe malee isa akka sanyii kan Yaaqoob obboleessa isaarraa eebba fudhatee sobaa. Abbaa isaa gowwoomsee haadha isaa wajjin walii galanii obboleessa isaarraa eebba fudhatee kunnoo biyya eessuma isaatiitti dhaqee wanti inni asii hojjete dhaqee mataa mareessadhe hin gidirfame. Haadha manaa tokkittii fuudhuudhaaf waggaa meeqa isa hojjechiise doorsisa baay'ee keessa lixe. Garuu waaqayyo gaafa itti mul'ateeru rakkina sana keessaa isa baase kan yeroo gabaabaa ta'uu danda'a. Inni lammaffaan hir'inaan hafuu, hir'inaan tajaajiluu, hir'inaan jiraachuu nutti ta'uu danda'a. Humni waaqayyo nu mul'ate jireenyi keenya garuu jireenya boo'ichaa, jireenya gaddaa ta'uu danda'a. Inni kan biraani tajaajilli keenya seelkoo ta'uu danda'a. Ulfinni waaqayyo nu arginu seelkoo ta'uu danda'a jireenya keenyatti tajaajila keenyatti.
waaqayyo nu gargaaru guddina dhabuu dandeenya jechuudha. Sadaffaan immoo rakkina itti fufiinsa qabu gidiraa itti fufiinsa qabu keessa nu gashuu danda'a. Nu haa oolchu malee waaqayyo. Inni kun yoo kam ta'a yeroo nu irra deddeebinee waaqayyo nutti mee dadhabuudha. Akka Saa'ol boqonnaa 13 keessatti aarsaan barbaachifne dhiyeessa. Boqonnaa 15 keessatti immoo aarsaa maslaa dhimmisaa amma immoo sangoota guuree dhufa. Wanta waaqayyoon barbaanne baay'ee keessa yeroo dheeraa jiraatu. Akka Giyaaz isin jechuu danda'a. Rakkina yeroo dheeraa ta'uu danda'a. Nu haa gargaaru waaqayyo. Kanaaf saba waaqayyo wanti gabaabaan dubbadhu har'a waaqayyo gara inni itti siqaa isiniin jedhe itti siquudhaaf waan waaqayyo godhaa isiniin jedhe gochuudhaaf tole waaqayyoof jechuun isinirra jira. Anarra jira. Akka Phexros gaaficha qurxummii qabuudhaaf kiyyoo kee karaa kana darbadhu jedhe waaqayyoon dhaga'uun nuuf ta'a. Inni lammaffaan immoo waaqayyo nu wajjin yeroo fudhatee isanni nu barsiisuu barbaadu waaqayyo irraa baruudhaaf qophaa'u ta'utu nuuf ta'a. Kana achi waa'ee isaa haasa'a waa'een isaa nuun galu. Miti jarreen himaas akkas jedhan yeroo inni nutti dubbatu yeroo inni nu wajjin haasa'u garaan keenya gubata ture mini jedhan. Bira darbuudhaaf gaafanne dhumee turiitti xinnoo ishee nutti dubbadhu galgala kana nu wajjin turi aduun isoo dhiyeeraa jedhanedha. Wangeela Luqaas boqonnaa 24 irraa. Bira turee cabsee kenneefi kana booddee iji isaanii banameedha. Ammallee dhaggeeffadhaa saba waaqayyoo. Inni ittifame iji keenya banamuutu isaaf ta'a. Inni qabame eebbi keenya gadhiifamuutu isaaf ta'a. Inni kun immoo waaqayyotti suquuf waaqayyo irraa baruudhaan ta'a. Inni dhumaa waaqayyoon eeggachuu danda'utu nuuf ta'a. Inni guddaaf ulfaataan waaqayyoon eeguudha. Daawit illee ka'edha. Ani tureen waaqayyoon eeggadheedha. Inni immoo gara kootti jedhe iyya koo dhagaye. Dhoqqee sochootu keessaa na baase. Dhagaan sochoona gubbaa kan dhaabadhu godheedha. Kanaaf inni abdii nuu kenne amanamaadha. Abdii sanarra jabaannee akka dhaabannuuf waaqayyo nu haa gargaaru. Kadhata gabaabaa kadhadhee tan xumura. Galanniif ulfinni waaqaaf lafarratti bara baraan siif haa ta'u yaa waaqayyo. Sagalee hammana ga'uun gara keenya dhuftee nutti dubbattee nu gorsitee nu ifattee nu jajjabeessitee tas maqaa Yesuus Kiristoosiin galanniif ulfinni siif haa ta'u. Yaa waaqayyo ammaa kaasee garuu sin kadhadha. Ana isa dubbate saba kee warra sagalee kana dhaga'uuf maqaa gooftaa Yesuus Kiristoosiin wal bira darbuun akka hin taane sabi kun saba eebba isaa ijji wal arge saba ulfina isaa ijji wal arge saba dibata waaqayyo isaaf qopheesse ijji wal arge saba harka waaqayyo bara isaaf jireenya isaatti arge haa ta'u. Maqaa Yesuus Kiristoosiin obboleettiin as keessaa boo'aa nan argu waaqayyo jedhu sagalee kanarraa kan ka'e maqaa Yesuus Kiristoosiin balballi duratti haa banamu. Waanjoodharraa kan cabe haa ta'u. Dhukkubi keessaa kan buqqa'e haa ta'u. Waan hundumaatti galanni ulfinni siif haa ta'u. Baraaf yeroo keenya hafe hundumaa adeemsisa. Maqaa gooftaa maqaa Yesuus Kiristoosiin. Ameen. Eebbifamaa waaqayyo sinaa eebbisu. Amanana ko yati amanana ko duri Itofila ne manuna matarasi wayun kanko sorry Gadidu mingabu taloni simale maredu Namni singabu garu rakatuyu agartu sambadu Gadidu mingabu taloni simale maredu Namni singabu garu rakatuyu agartu sambadu Soratin godane mogole Kandain enjabadu simale Isali naftale kobake Echite ko isake safake Nalatu Nargamu Anafkana kake Nalatu Nargamu Anafakatanke Nalatu Nargamu Anafkana kake Nalatu Nargamu Anafakatanke Sababa Kun reediyoo warra Wangeelaatii sagantaan keenya itti fufa. Meetir baandii 19 yookaan immoo kiiloo heerzii 15,515 irratti galgala sa'aatii 12 amma sa'aatii 12:00 kan isinii darbu tamsaasa kana YouTube irratti, SoundCloud irratti, karaa Facebook akkasumas immoo karaa websaayitii keenyaa hordofuu dandeessu. Websaayitiin keenya maqaan isaa www.uoece.org jedhama. Irraan isinii deebi'a.
www.uoece.org jedha. Dhaggeeffattootni keenya biyya Ameerikaa immoo itti dabalaan lakkoofsa bilbilaa 51824 7 irratti tola bilbiluudhaan akkasuma nu dhaggeeffachuu akka dandeessan isin yaadachiisa. Facebook irra jirra, like nu tolcha, YouTube fi SoundCloud irras jirra, subscribe gochuudhaan karaa isinitti tole nu hordofuu dandeessu. Jaallatamtootaa fi kabajamtoota dhaggeeffattoota keenya ammas nutti fufuudhaan faarfannoota garaagaraa isiniif laafaa xumura sagantaa keenyaatti isin tursina. Kanesi tora sorata damen jirmarana targata eluki maleni umnangodadu unde kodri sinirafadu situmir kanesi tora sorata Meluki maleni umnam godadu unde kodri Jesus nirafadu dhaggeeffattoota keenya sagantaa keenya irratti akka eebbifamtan abdii qabna. Waa'ee sagantaa keenya gaaffii yookaan yaada yoo qabaattaniif karaa teessoo xalayaa keenya rww@tevelingsvine13 Oslo Norway jedhaatiin nu barreessaa yookaanis karaa iimeeyila keenya radiowarrawangeelaa@gmail.com jechuudhaan nu qunnamaa. Torbee sagantaa biraatiin hamma walitti deebinutti nagaa waaqayyootiin